kadhanni maalinni jireenyi kadhataa immoo maalinni maal kadhannaa akkamitti kadhannaa maaliif kadhannaa eenyu kadhannaa edda kadhanne immoo bu'aan kadhannaan jireenya keenya keessatti qabu maalinni kan jedhu walii wajjiniin ilaallaa jechuudha. Ka'umsaaf akka nu ta'utti waa'ee kadhataa gaafa yaannu waa'ee hariiroo Waaqayyoo fi dhala namaa gidduu jiru yaaduun keenya dirqama ta'a. Dhalli namaa uumama hunduma caala Waaqayyoo wajjin jiraachuudhaaf fedhii kan qabuu fi barbaacha kan qabu uumama hunduma caala immoo uumaa isaa wajjiniin hariiroo uumuu uumama barbaaduudha. Just bineensota caalaa karaa adda ta'een Waaqayyoon namatti dhiyaachuu kan barbaadu Waaqayyos namatti namnis kan itti dhiyaachuu barbaadu Waaqayyotti. Waa'ee kadhataa gaafa yaannu amantaa kam keessatti iyyuu waa'ee kadhataa hin dhageenye. Barsiisaan amantaa kam waa'ee amantaa isaatii yeroo barsiisu disiipiliinii kadhataa, naamusa kadhataa, bu'aa kadhataa, adeemsa kadhataa hin barsiisa. Amantaa kam keessa yoo dhaqxan sirni kadhataa jira. Adeemsi kadhataa, naamusti kadhataa, qajeeltoon kadhataa, bu'aawwan kadhataa jiru. Gara keenyatti gaafa dhufnu garuu kadhata yookaan imannaa kan jedhu adda kan godhu amantaawwan biraa jiran hundumarraa adda kan godhu qajeeltoo dansa, qajeeltoo sirrii, qajeeltoo wayyaba, qajeeltoo bu'aa macaafa qulqulluu irratti hidhame qabaachuu isaatii fi Waaqayyo hafuura isaatiin nu keessa jiraachuun hafuurri qulqulluun keessa keenya ammoo Waaqayyoon nu kadhachuun kadhata keenya kadhata kan biroo amantaawwan biroo keessatti maqaa isaa dhageenyu waa'ee isaa dubbannurraa adda godhaa jechuudha. Kallattiidhumaan waa'ee hiika kadhataa gaafa kaasnu hiikti kadhataa kadhanni Waaqayyo wajjin laphee guutuu yookaan garaa guutuudhaan walitti dubbachuu jechuudha. Hiikuma isaarraa yookaan kadhachuu jechuun jilbeeffachuu qofa miti. Jilbeeffachuun kadhata toontiin akkaataa itti kadhannu akkaataa itti nuti fuula Waaqayyootti of dhiyeessinuudha. Dhaabbachuu miti, deemuu miti, taa'uu miti, ka'uu miti, hojjechaa kadhachuu, soomaa kadhachuu, nyaachaa kadhachuu jechuu miti. Isaan kun qofa isaanii bu'aa hin qabani. Jilbeeffachaa yoo oolle sa'aatii 24 yoo jilbeeffanne qofa isaa hiika hin qabu. Guyyaa 40 guutuu isaa nyaata yoo soomne qofaa isaa soomni qofaan bu'aa hin qabu. Iyyaa yoo oolle u'uu jennee daboo baafnee iyyaa yoo oolle qofaa isaa hiika hin qabu. Kadhanni keenya hiikas humnas bu'aas akka inni godhatu kan godhu inni jalqabaa fi inni dhugaadhaa inni guddaan maalinni Waaqayyo wajjin garaa guutuudhaan walii wajjin dubbachuudha. Laphee keenya guutuudhaan. Macaafa qulqulluu keenya keessatti utuu sagaleen isaanii hin dhaga'amiin namni isaan bira jiru utuu isaan hin dhaga'iin Waaqayyo wajjin kan haasa'an, Waaqayyo wajjin kan walitti dubbatan, Waaqayyo kadhata isaanii kan dhaga'e namoota hedduu kaasuu danda'e. Haannaa yoo ilaalle mana qulqullummaatti ol galtee Eeliin inni ishii bira taa'u ishiin dhaga'u. Waaqayyo garuu kadhata ishii dhaga'e. As hojii ergamootaa keessatti jijjiiramuu Phaawulos wajjin kan na dinqu Phaawulos isa wajjin namoonni deeman Phaawulos kufuu arganiiru, sagalee wayii dhaga'aniiru, sagalichi maal akka ta'e adda baafachuu hin dandeenye. Phaawulosii fi Yesuus garuu walii wajjin haasa'u diyaaloog yookiin immoo haasaa waliin godhu turan. Dhimmi dhimma arrabaa utuu hin ta'in, dhimmi dhimma sagalee dhageessisuu utuu hin ta'in, dhimmi dhimma meeshaa ammayyaa fayyadamanii sagalee guddisanii dhageessifachuu utuu hin ta'in, dhimmi kadhataa maalinni jechuudha. Tuqaa amman dubbadhe kanarraa
dhimmi kadhataa maalinni laphee ofii guutuudhaan eenyutti dubbachuudha? Waaqayyotti dubbachuudha. Akkamitti kadhannaa kan jedhu keessatti gadi buune itti fufiinsaan yoo barannu ilaalla. Kanaafuu kadhanni maalinni wacuu qofa jilbeeffachuu ka'anii dhaabbachuu fiiguu guyyaa qabanii walii wajjin intini ta'uu duwwaa osoo hin ta'in kadhanni garaa guutuudhaan laphee guutuudhaan Waaqayyoo wajjin walitti dubbachuudha. Waaqayyoo wajjin walii wajjin haasa'uudha. Inni Waaqayyoo wajjin waliin dubbii kana keessatti yookiin waliin dubbiin kun haala himataa fi haala galateeffannaatiin qindaa'ee dhiyaachuu danda'a. Fakkeenyaaf Filiphisiyoos 4:4-6 macaafni qulqulluun maal jedhaa kan jedhu dhaqnee walii wajjiniin haa dubbisnu qalbii guutuudhaan. Haasa'umni yookaan waliin dubbiin nuti Waaqayyoo wajjin garaa keenya guutuudhaan goonu maal qaban jedhee himata yookaan galateeffannaadhaan qindaa'ee kan dhiyaate yookiin akka nuu galutti himataa fi galateeffannaa kan of keessatti hammate ta'uu danda'a. Nan dubbisa maqaa Yesuusiin akkanadha. Yeroo hundumaa Gooftaatti gammada. Ammas irra deebi'ee nan jedhaa gammada. Garraamummaan keessan namoota hundumaa biratti haa beekamu. Kun maanni qajeeltoodha, qajeelfama. Gooftaan dhiyoodha, dhiyootti sin dhufa. Iddoo booddee lakkoofsi 6 akkanadha. Waan hundumaatti, waan meeqatti, waan hundumaatti. Waan hundumaa dubbiin jedhu kun dubbii cimaadha. Waan hundumaa jennaan argachuutti, dhabuutti, beela'uutti, quufuutti, maqaa toluutti, maqaa baduutti, fayyaa ta'uutti, dhukkubsachuutti, mirga namaa galuutti, namatti bitaacha'uutti, ol ba'uutti, gadi bu'uutti. Argitanii wannoota jiran hundumaattidha. Waan hundumaattidha macaafatu waan ta'eef bahulluu nagar kadhataa fi himataan galata wajjinis wanti isin barbaachisu Waaqayyo biratti akka beekamu godhaa malee waanuma tokkotti yaaddoo hin qabaatinadha. Waan hundumaatti kadhataa fi himata. Kadhataa fi himata. Galata wajjin fuula Waaqayyootti akka beekamu godhaa malee maaliin godhiinaadha? Waan tokkotti yaaddoo hin qabaatinaadha. Iddoo kanatti garuu macaafni qulqulluun maal jedhaa? Kadhadhaadha. Waan hundumaatti kadhadhaadha. Maatewos 7 duubatti deebiseetan kutaa kana yeroo baay'ee dubbachuu waan jaalladhuu fi dubbisee darba. 7 lakkoofsi 7 nan dubbisaa akkana 7 nan dubbisaa akkanadha. Yesuus itti fufee kadhadhaa isiniif hin kennama, barbaadaa hin argattu, balbala rukutaa isiniif hin banama. Kan kadhatu hundinuu hin fudhata, kan barbaadus ni argata. Balbala kan rukutuufis ni banama. Isin keessaa nama attamiitu ilmi isaa buddeena yoo isa kadhate dhagaa kennaaf ree? Yookiis ilmi isaa qurxummii yoo isa kadhate bofa kennaaf ree? Egaa isin namoota taatanii utuu jirtanii ijoollee keessaniif kennaa gaarii kennuu erga beektanii, abbaan keessan inni waaqa keessaa immoo ammam isin caala warra isa kadhataniif, warra kadhata hawwaniif hin jedhu, warra maal ta'anii fi warra isa kadhatanii fi waan gaarii kennaree jedha. Galanni guddaan Waaqayyoof haa ta'u. Warra isa kadhataniif ammam inni waan gaarii kennaree jedha. Maarqos 1 lakkoofsa 24 dhaqxanii yoo dubbistanis yaaduma kana argitu. Yohaannis 14 lakkoofsa 13 sagalee jabaa Yesuus Kiristoos dubbate walii wajjiniin ilaalleetu yaada keenya irratti xiyyeeffannoodhaan haasofna. 14:13-14 akkanadha. Abbaan ilma isaatiin ulfina akka argatutti waanuma isin maqaa kootiin kadhattan ani nan raawwadha. Waanuma tokko isin maqaa kootiin yoo kadhattan, isin maqaa kootiin yoo kadhattan ani nan raawwadha jedheeni jedha. Galanni guddaan Waaqayyoof haa ta'u. Egaa maaliif kana hundumaa dhaqee macaafni qulqulluun kan nutti dubbatu
kadhanni keenya Waaqayyo wajjin laphee guutuudhaan garaa guutuudhaan walii wajjin haasa'uudha. Garaa guutuudhaan Waaqayyo wajjin gaafa haasofnu haasaan nuti haasofnu sun galateeffannaa himata kan of keessatti qabate ta'uu danda'a. Utuu hin darbiin garuu wanti nani dubbachuu barbaadu kadhata jechuun garaa guutuudhaan yookaan laphee guutuudhaan Waaqayyo wajjin dubbachuudha kan jedhu kaasa. Laphee guutuudha jechuun maal jechuudha? Laphee guutuudha jechuun maal jechuudha? Laphee keenya yeroo kadhannu guutuu gochuutu nurra jiraata. Maaliin guunna? Amantiidhaan guunna. Maaliin guunna? Yaada keenya Waaqayyotti hidhuudhaan, addunyaarraa hiikkachuudhaan, biyya lafaarraa hiikkachuudhaan, fedhii keenyarraa hiikkachuudhaan, dachee kanarraa hiikkachuudhaan, yeroo sanaaf rakkinoota keenya, gaaffii keenya, wantoota keenya hundumarraa hiikkachuudhaan fuula Waaqayyoo ilaaluudha. Addunyaa haalota keenyarraa hiikkanne, haalota keenyarraa baane, haalota keenyarraa gadi lakkifamne eenyuun ilaaluu qabna jechuudha. Waaqayyoo irratti of gatuu qabna. Laphee guutuu kan jedhu isa jechuudha. Shakkii malee, mamii malee, sodaa malee utuu yaadni keenya immoo hin hiramin. Yeroo tokko tokko nan arga namoonni foon isaaniitu jilbeeffata. Namoota duwwaa miti. Isinis isin mudate yaada. Anas na mudatee beeka. Yeroo baay'ee na mudata. Ispeeshaalii yeroo tokko tokko yeroo inni na mudatu hin jira. Nan kadhadhettanii jilbeeffattanii waan kan biraa yaaddu. Waan biraa kadhachuudha yaaddanii waan kan biraa dubbattu. Kuni qajeeltoo kadhataa keessa hin jiru. Inni ilaalla gadi buunee walii wajjin yeroo itti fufnee walii wajjin ilaallu Gooftaan Yesuus waa'ee kadhataa yeroo barsiisu mana keetti ol galii balbala kee cufadhuutii foddaa kee banadhuu kadhadhuu kan jedhu qajeeltoo kana kennee jira kutaa macaafa qulqulluu keessaa. Qajeeltoon kun hiika isaa isa sirrii gaafa bartan baay'ee ajaa'ibsiifattu. Hiikti inni sirriin balbala gaafa cuftu foddaa gaafa cuftu yeroo hundumaa maal jechuu barbaadeeti macaafni kan jedhudha. Balbala cufuun foddaa banachuun. Balbala cuftaa foddaa hin banta. Balbala gaafa bantan samii moo lafatu isinitti argama? Foddaa gaafa bantanoo lafa moo samii argitu? Abadan foddaa gaafa bantan teessanii jilbeeffattanii foddaa keessanii yoo bantan kan isin argitan samiidha malee lafa miti. Teessanii balbala keessa yoo bantan kan argitan lafa malee samii miti. Icciitiin asitti Yesuus Kiristoos barsiisuu barbaada. Balbala kee cufi jechuun addunyaa jalaa yaada kee sassaabi. Biyya lafaa keessatti tarii gaaffii ta'uu danda'a, dhiphina ta'uu danda'a, sodaa garaagaraa ta'uu danda'a, gaaffiiwwan garaagaraa ta'uu danda'a. Isatti balbala cufiitii, isatti bitaa galiitii, isatti dugda galiitii, foddaa kee banadhu jechuun immoo waa'ee waaqarraa yaadii jechuudha. Galanni guddaan Waaqayyoof haa ta'u. Icciitii kana barsiisa macaafni qulqulluun. Yaada guutuu jechuun egaa laphee guutuudhaan Waaqayyoo wajjin haasa'uu jechuun waa'ee waan waaqarraa yaadaa, gaarummaa Waaqayyoo yaadaa, arjummaa Waaqayyoo yaadaa, guddina Waaqayyoo yaadaa, beekamtii Waaqayyoo yaadaa, ulfina karaa Yesuus Kiristoosiin arganne sana yaadaa kadhachuu jechuudha. Maqaan Waaqayyoo bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Kanaafuu kadhanni laphee guutuudhaan Waaqayyoo wajjin haasa'uudha. Laphee guutuudhaan, fedhii guutuudhaan, yaada guutuudhaan Waaqayyoo wajjin gaafa haasofnu immoo kadhanni keenya himata galateeffannaadhaan kan qindaa'e ta'uu danda'a. Inni kan biraan kadhanni meeshaa yookaan eeyyama yookaan fedha Waaqayyoo dachee kana irratti raawwachuu barbaadu ittiin raawwachiifnuudha. Karaa salphaa ta'een immoo meeshaa ittiin feetu Waaqayyoo lafa kanarratti jireenya keenya irratti ta'uudha jechuudha. Kadhan Maatewos 6:9-13 tokkoffaa Yohaannis 5:4-15 Maariqos 5:1-2 dhaqxanii yoo ilaaltan kutaawwan macaafa qulqulluu kana keessatti dhugaan nuti arginu kadhata jechuun dantaa keenya duwwaa, fedhii keenya duwwaa, barbaacha keenya duwwaa, hawwii keenya duwwaa
kan ittiin raawwannu odoo hin ta'in meeshaa ittiin eeyyama Waaqayyoo fedha Waaqayyoo dachee kanarratti ittiin raawwannuudha. Bu'uuruma irratti feeti Waaqayyoo maalinni mee akkamitti raawwachiifna kan jedhu itti dhufna waan ta'eefi feeti Waaqayyoo maalinni waa'ee fedha Waaqayyoo macaafni qulqulluun maalluun jedha. Galanni guddaan Waaqayyoof haa ta'u. Kanaaf jaalalli Gooftaa maal akka ta'e hubadhaa malee wallaalota hin ta'inaa. Efesoon boqonnaa 5 lakkoofsa 17 irratti Phaawulos amantoota Efesoon yeroo dubbatu maal jedhaanii yaadni Waaqayyoo maal akka ta'e beekaa malee maal hin ta'inaa wallaalota hin ta'inaa. Lakkoofsa 17 lakkoofsa 10tti duubatti deebitanii yoo dubbistanii lakkoofsi 10 akkanadha. Waaqayyo wanta Gooftaatti tolu qoraa bira ga'a. Ameen. Wanta maal ta'u wanta Gooftaatti tolu qoraa bira ga'a. Efesoon boqonnaan 5 lakkoofsi 17 maal jedha? Jaalalli Gooftaa maal akka ta'e hubadhaa malee wallaalota hin ta'inaa jedha. Jaalalli Gooftaa maal akka ta'e maal godhaa malee hubadhaa malee beekaa malee baraa malee jaalala Waaqayyoo barbaadaa bira ga'a malee maal hin ta'inaa wallaalota hin ta'inaa. Jireenya keenya keessatti gaafa kadhannu gaafa tajaajillu gaafa baanu gaafa gallu gaaffiin guddaan kiristaanni tokkoof gaafachuu qabu. Gaaffiin guddaan amanaan tokkoof gaafachuu qabu. Gaaffiin guddaan namni kadhataan fuula Waaqayyoo turu gaafachuu qabu. Feeti koo maalinni dursaa? What is your will? Feeti Waaqayyoo maalin? What is the will of God? What is the interest of God? Barbaachi Waaqayyoo, feeti Waaqayyoo, hawwiin Waaqayyoo maalin? Waaqayyoo jireenya koo keessatti maal barbaada? Kadhanniin kadhachaa jiru kun fedha isaati moo fedha koo raawwachuuf? Fedha Waaqayyoof keessatti raawwachiisu moo fedha koo keessatti maddee deemuuf? Kan jedhu gargar baasuu danda'uu qabna. Galanni guddaan Waaqayyoof haa ta'u. Don't foolish jedhama. Wallaalota hin ta'inaa. Yaada Waaqayyoo gargar baasaa beekaa maleedha. Lakkoofsa 10tti deebitanii yeroo dubbattan asumatti Phaawulos maal jedhetu nu gorsaa? Wanta Gooftaatti tolu qoraati maal godhaa? Bira ga'a. Maalinni wanti Gooftaatti tolu? Wanti Gooftaatti tolu maalin? Feeti Waaqayyoo maalin? Roomee boqonnaa 12 lakkoofsa thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord. Galanni guddaan Waaqayyoof haa ta'u. Dhaqneetu ilaalla. Roomee boqonnaa 12 lakkoofsa 2 nan dubbisaa. Haleluuyaa. Feeti Waaqayyoo maalin? Maal fakkaata feeti Waaqayyoo? Akkamittiin barra? Feeti Waaqayyoo maal fakkaata? Akkanadha. Tokkuma kaaseetan dubbisa sirriitti na dhaggeeffadhaa. Ammas yaa obboloota koo araara Waaqayyoof jedhaatii namummaa keessan qulqullaa'aadhaa fi Waaqayyo duratti fudhatamaa akka ta'utti aarsaa jiraatu gootanii akka dhiyeessitan isin nan gorsa. Akkasittis hafuura Waaqayyoof hin sagaddu. Idda jedhee booddee lakkoofsi 2 akkanidha. Boqonnaan 12 lakkoofsi 2 fakkeenya jireenya bara isa darbuu kana duukaa hin bu'inaa. Argitanii? Tokkoffaa maalinni feeti Waaqayyoo jireenya keenya irratti kan inni barbaadu bara dhufee darbu, guyyoota dhufanii darban, yeroo dhufanii darban, sa'aatiiwwan darban, qaroomina ammayyaa kana warra dhufanii darban duukaa akka hin darbine barbaada. Kana jechuun maal jechuudha? Hafnee akka isaa jiraannu barbaadaa jechuudha. Baroota keessatti Waaqayyo haalota wajjin akka nuti luucoofne, fedha keenya wajjin akka nuti luucoofne, barbaacha keenya wanta guyyaan nu eeyyamu, wanta barri nu eeyyamu, wanta umuriin nu eeyyamu, beekumsi kan nu eeyyamu, feeti keenya, interestiin keenya, hawwiin keenya kan nu eeyyamu sana duukaa akka nuti luucoofne barbaada. Fakkeenyadha. Fakkeenya jireenyi darbu kana duukaa maal hin godhinaa? Hin bu'inaa. Ishee kana deeboodee jaalalli Waaqayyoo isa kam akka ta'e gargar baasuudhaaf Efesoon boqonnaa 5 lakkoofsa 10 irratti jaalalli Gooftaa maal akka ta'e qoruudhaan maal godhaa? Bira ga'a. Jaalalli Gooftaa isa kam akka ta'e qoruudhaan hubadhaa, qoruudhaan bira ga'aa jedha. Asitti immoo maalluun jedha? Jaalalli Waaqayyoo isa kam akka ta'e gargar baasuudhaaf. Haleluuyaa. Gargar baasuudhaaf maal gochuu qabna? Jaalalli Gooftaa isa kam akka ta'e beekuudha dursa yaada garaa keessanii aareeffachuudhaan of diddiira. Jaalalli Waaqayyoo immoo waan gaarii ta'e, waan isa duratti fudhatama ta'e, waan akeeka isaa fiixaan baasu hubachuudha. Galanni Yesuusiif haa ta'u. አንደኛ መልካም የሆነ
wanta gaarii ta'e wanta gaarii ta'e እሱ ዘንድ ተቀባይነት ያለው በሱ አጀንዳ የሚፈጽም በቃ መልካም የሆነ ተቀባይነት ያለው የእግዚአብሔርን አጀንዳ የእግዚአብሔርን ሐሳብ የእግዚአብሔርን ፍላጎት የእግዚአብሔርን ልብ በዚህ ምድር ላይ እንትን ማድረግ ነው መፈጸም ማለት ነው። ገለኒ ጉዳን ዋቀዮ አባ ኬኛ ፋተው ከናፍ የሮ ከደተን ጉዮተ ለካው ሚቲ ባይዘዌ ከረተ የሮ ከደተን ሀርጣ ለለበከሚኑ ለለበሜ አከሚቲ የሮ ከሚተን ፊቴየን ጀቹ ሚቲ ከረተ የሮ ከደን what the will of God ፌቱ ዋቀዮ ማለት ማል በርባዶ ዋቀዮ ዋንተ ዋቀዮ በርባዶ ቶኮ ማለኒ በረዱ ፌደር ቡፋና ከንደርቢን ከነቹን አንደኛ በረከም ፈካኔ ተቆፋ ለማፋሙ ሰበዱ ፋና ከንባኔ አፍኒ አከጅራ ፌዳዋ ቀዮራ ወቹ ዋንተኒ በርባድ ገለኒ ጉዳን ዋቀዮ ፋታ ፌቱ ዋቀዮ isa kamakkate barbaadaadha isa kamakkate biragaa isa kamakkate hawa me efeson boqonnaa 4 haleluya galanni siifa ta'u goofta feeti waaqayyo isa kamakkate barbaada danuun jedhee booda feeti waaqayyo waan nagaari waan gooftaa biratti fudhatama qabu fedha keessa kun fedha isaa raawwachuudha jechuudha feetisa. Efesoon 4:17 22 23 ilaalla. Efesoon 4:17 egaa si'achi akka warra saba waaqayyoo hin ta'initti yaada waa'ee hin baafne duukaa buutanii akka hin jiraanne maqaa gooftaatiin cimsee isinan gorsaa jedha. 22 irraa ammoo akkanadha. Yaada namummaa moofaa isa dura ittiin jiraachaa turtan isa kajeellaa nama gowwoomsuun manca'e of keessaa maal godhaa baasaa. 24 namummaa isa haara haleluuya namummaa haara isa qajeelummaa fi qulqullummaa dhugaatti fakkaatti waaqayyootiin uumame immoo maal godhaa uffadhaa. Jireenya keenya keessatti kadhata jechuun fedha waaqayyoo raawwachuudha. Kadhata jechuun karaa ittiin fedha waaqayyoo bar karaa ittiin fedha waaqayyoo beeknu karaa ittiin fedha waaqayyoo hubannu karaa ittiin fedha waaqayyoo jireenya keenya keessatti raawwachiifnu. Macaafni qulqulluun duraan dursee maalluun jedhaa fedhi waaqayyoo maal akka ta'e beekaa malee በደፈና የሚኖሩ ሰዎች እንዳትሆኑ ዝም ብሎ እንደዚህ jireenya gadhiisii jireenya akkasumaanii jireenya hiikan qabne akka warra jiraatan hin ta'inaa wallaalota hin ta'inaa. Efesoon boqonnaa 5 lakkoofsa 7 dubatti deebitanii lakkoofsa 10 Efesoon boqonnuma 5 lakkoofsa 10 naxanii gaafa laaltan yaanni gooftaa feeti gooftaa maal akka ta'e gargar baasaatiin ogummaadhaan maal godha hubadhaa qoraa bira ga'aa. Roomee boqonnaa 12tti immoo yaanni waaqayyoo feeti waaqayyoo inni sirriin fakkeenya jireenya bara darbuu duukaa akka hin buune jaalalli waaqayyoo isa kam akka ta'e akka beeknu sana beekuudhaaf immoo yaada garaa keenyaa aareeffachuudhaan akka of diddiiru idda nutti mee booddee jaalalli waaqayyoo wanta gaarii ta'e waan isa duratti fudhatama ta'e waan akeeka isaa fiixaan baasu akeeka isaa የእግዚአብሔር ፕላን የእግዚአብሔር አጀንዳ kadhanni baay'ee way fedhii keenya raawwachiifachuu qofa miti hin himanna fedhii keenya garuu fedhii keenya himachiisuu duwwaaf hin kadhannu. Maal barbaadda harki koo maal akkasii hojjetu barbaadda birriin koo maal akkasii hojjetu barbaadda jireenyi koo maal akkasii ta'u barbaadda lallabni koo akkam akkasii ta'u barbaadda eenyuun akkan sii kiyyeessu eenyuun akkan sii fidu eenyuun akkan sii gargaaru barbaadda maallaan hojjechuu feeta jennee waaqayyoo gaafachuudha. Galanni guddaan waaqayyoof haa ta'u feeti waaqayyoo isa kana laphee guutuudhaan waaqayyoo wajjin gaafa haasofnu wanti waaqayyoo laphee keenya keessatti eegu ajandaan nuti baannee dhaqne feeti nuti baannee fuula waaqayyoo jirru ajandaan nuti baannee soomaa jirru feeti nuti baannee fuula waaqayyootti jilbeeffachaa jirru sun fedhii keenya galmaan ga'achuuf immoo fedhii waaqayyoo galmaan ga'uuf inni kun gargar ba'ee beekamuu danda'utu irra jiraata addaan ba'uu qaba. You should have to know that. Kana beekuu qabna. Qajeeltoo kana beekuu danda'utu nurra jiraata. Galanni guddaan waaqayyoof haa ta'u. Ifatti Efesoon gaafa nutti himummoo Efesoon boqonnaa 4 lakkoofsa 17 lakkoofsa 20
Lakkoo 22 fi 23 sagalee jabaa sagalee dinqii nutti dubbata. Raafuu 22 galanni guddaan Waaqayyoo haa ta'u. 17 egaa sachi akka warra maali akka warra saba Waaqayyoo ta'anii karaa waan hin baafne duukaa buutanii akka hin jiraanne maqaa Gooftaatiin cimsee sinan beeka. Isaan sammuu isaanii dukkaneeffamee sabni Waaqayyoo saba Waaqayyoo warri hin ta'in warri Oromoonni jechuudha warri Waaqayyoo beekan sammuu isaanii maal ta'e dukkaneeffamee understanding qabanii jechuudha hubannoo qabanii jechuudha hin lallabu hubannoo hin qaban hin faarfatu hubannoo hin qaban hin raaju hubannoo hin qaban hin barsiisu hubannoo hin qaban mana amantaatti deddeebi'u sirna amantaan raawwatu hubannoon hin jiru sababii Waaqayyoo beekuu hin barbaadne yaala sana gochaa garuu Waaqayyoo beekuu hin barbaadan sababii mata jabina isaaniitiif sababichi immoo sababa mata jabina isaaniitiif jireenya isaanii Waaqayyoo kennuu keessaa gadi baafamaniiru. Isaan of qabuu dadhabanii jireenya gadhiisiitti of kennaniiru. Wanta nama xureessu hundumaa hin hojjetu. Hin ga'as hin jedhan. Isin garuu Kiristoosin akkasitti hin barre. Haleluuyaa. Isin garuu maal hin taane? Kiristoosin akkasitti hin barre. Silaa waa'ee isaa dhaga'uun keessan akka dhugaa isa Yesuus keessa jiruutti maqaa isaatiin barsiifamuun keessan hin oolle yaada namummaa moofaa isa duritti jiraachaa turtan first level or first option jireenya namummaa keenya isa duraarraa jijjiiramuudha. እኔ በጣም የሚደንቀኝ የሚገርመኝ ብዙ አገልጋዮችን አውቃለሁ፣ ብዙ ሰዎችን አውቃለሁ፣ ብዙ ክርስቲያኖችን አውቃለሁ ከጓደኞቼ ጭምር ማለት ነው። በጣም ይጸልያሉ። በየሳምንት በየወር ምሽግ ይገባሉ። 3 ቀን 4 ቀን ያለ ምግብ ያለ just ከቤት ሳይወጡ ይጸልያሉ። ግን ኮንዳክታቸው በሄቨራቸው እንደዛ ነው፣ አይቀየርም። ይጸልያሉ ግን አይቀየሩም፣ ይዋሻሉ። እንደዚህ አይነት ነገር ይሰራሉ። ብዙ ሰዎችን አውቃለሁ። ይሄ ጸሎት አይባልም፣ መቆያ ነው እንጂ ከረተሚት ኩን ቱርቲዳ ኦጂ ዋን ኑፈኒፍ በኬ ደሙ ዋን ኑፈኒፍ ዮኪን ሞ ዋንቲ ተኤ ዋን አርካ በዴፊ ማለ ከረተን ጀደም እንከረተታናን ለውጥ ባንቴ ህይወት ላይ ለውጥ ባንቺ ህይወት ላይ መምጣት አለበት። ጉያ ተኮ ጋፋ ከረቱ ጅጅረማ ተኮ ጉያ ለማ ጋፋ ከረቱ ጅጅረማ ለማ ለካ አዴሙ ቀበዳ ተጃጅለ ከረቲ ጅሬኛ ዋቀዮፍ ጅራቱ ዱጋ ከሶ ከት ጅሮ ሂጃ አፉረ ቁልቁሉ ከሰ ከት ጉደት ወጅኒ ወልቀብሲስቴ ከረቻ ጋፋ ደምቱ ጅጅረምኒ ስረት ዱፉ ቀባ እንዴ ጂአለማ ከረተኒ ከን ጅጅረምኒ ወጋን ከረተኒ ጉያ ፍርተማ ከረተኒ ከን ጅጅረምኒ ነሞታ ባየቱ ጅራ ጸሎቲን ጀደሙ ኩን መጫምኒ ቁልቁሉ ማል ጀደ ቡኡርኒ ጀልቀባ ነሙማ ሞፋ ኢሳ ከናን ዱረት እንጅራቻ ቱርተ ማል ጎዳ ባሳቶ ፍራ ገታ ያደ ነሙማ ሞፋ ሰት ጅራቻ ቱርተን ሰነ ማል ጎዳ ካጄላ ሰነ መጎወምሱን መንጨይሰን ኦፍ ኬሳ ባሳ መጀመሪያ ሄድ ድግደሚ ሰዲ አፉራ ያደ ገራ ኬሰኒ ኬሰት አሬፈማ የኛውን ታወጣለሽ አፉራ ቁልቁሉዳን ሞ ያደ ገራ ኬኛ አሬፈን እደፉር ቁልቁሉዳ ያደ ገራ ኬኛ አሬፈን ነሙማ ሃራ ሃሌሉያ ኢሳ ቀጄሉማ ፊ ቁልቁሉማ ዱጋ ፈካቲ ዋቀዮቲኑ ኡመሜ ኡፈዳ ሃሌሉያ ከረተ ጀቹን ኢሳ ከና ጀቹን ከረተ ከቹን ከነ ጅሬኛ ከኛ ተራወቹ ገለኒ ጉዳን ዋቀዮ ፋቱ ኛታ ለገቹ ሚቲ ነሞኒ ትባየተኒ ቆባት ገለ በለጭፈቹ ሚቹ ሚቲ ከረተ ጀቹን ጅሬኛ ከኛ ጉቱ ዋቀዮፍ ከኑ ለጴ ከኛ ጉቱን ዋቀዮ ወጅና ሰው ዋንተ ዋቀዮ ኑራ በርባዱ ዋቀዮ ከኑፍ ኤየማሞተው ዋንተ ዋቀዮ ኑራ ጅቡ ሞገቱ አፌ የማሞተው ኡራጂ ጀልቀባ ከረተ ጀቹን ኢከ ከረታረ ቱሪ አመዩ ከረተ ጀቹን ሜሻይቲን ኤየማ ዮካን ፍዳ ዋቀዮ ደቼ ከነረትቲ ራወነው ፌቱ ዋቀዮ ማለከቴሞ ወሊ ወጅኒን ይላልር ገለኒ ጉዳን ዋቀዮ ፋት ዋቀዮ ፉልዱት ተከሚት ዲያቹ ቀምና ሐላ ከሚቲን ከደቹ ቀም ከንጀዱ አመንታን ከሚዩ ሐላ ከደታ ቀባ
kadhaa amantii kiristaanaa yookaan kadhata keenya garuu kan adda godhu Kiristoosiin faana waan ta'eefidha. Kanaafuu akka yaada Waaqayyootti, akka yaada Yesuus Kiristoositti, just especially as kakuu haaraa keessatti hafuura qulqulluutu keessa keenyaa kadhatan ilaalla. Hafuurri qulqulluun keessa keenyaa waan kadhatuu fi akkaataa itti hafuurri qulqulluun nuu kadhatu sanatti of laachuudhaan deemuu danda'utu dura jiraata. Maqaan Waaqayyoo bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Kanaafuu kadhata jechuun kana jechuudha. Hiika kadhataa waliin wajjiniin ilaalla. Kutaa itti aanutti wantoota kadhataaf nu barbaachisan muraasa yookaan immoo akkamittiin kadhannaa kan jedhu waliin wajjiniin ilaalla. Har'aaf barumsa keenya isuma xumurra. Sadhageenya Waaqayyo jireenya keenya irratti nuuf haa raawwatu. Kadhanni nuti amma kadhachaa jirru kadhata jireenya moofaa sagaleessa barre. By the way, jireenyi moofaan shaakala jibbamu duwwaa miti. Cubbuu qofa miti jireenyi moofaan. Guddinni hin jijjiiramne, jireenya hafuuraan jijjiiramne gaarii ta'eeyyuutu jiru. Badambi simuun utuu tajaajiltuu yoo tajaajila ijji sirriirra hin jirre, utuu barattuu barumsi ijji sirriirra hin jirre, utuu hojjettuu hojiin bu'aa gaarii hin qabne shaakalli moofaanni kaleessaa kaleessa. Andanya እሱን ሁለተኛ ደግሞ ዋናው waaqayyo nurraa hin jaalanne hafuuraaf jiraachuu dhiisuu waaqayyoof jiraachuu dhiisanii biyya lafaatiif jiraachuu. Isa kana waaqayyo jireenya keenya irraa aayiku. Kadhanni kun iddootti jireenyi keenya hojjetamu nuuf haa ta'u. Kutaa itti aanutti itti fufnee walii wajjin baranna. Waaqayyo sadhageenya nuuf haa eebbisu. Waaqayyo abbaa keenya ijaa gaarummaa kee fi ijaa gocha kee ijaa sagalee kee gargaarsa kee hundumaa maqaa Yesuusiin galanni guddaan siif haa ta'u. Ayyaana kee nuuf baay'isi. Cubbuuf yakka keenya hundumaa nuu dhiisi. Kadhata kana keessatti iyyuu, wacuu, beela'uu, dheebochuu, wantoota kana lagachuu qofa osoo hin ta'in jireenya keenya keessatti feetii ati qabdu barbaachi kee ajandaan kee maal akka ta'e baruu akka dandeenyuuf ayyaana nuuf baay'isi. Kadhatichi humna nurratti haa godhatu. Jireenya keenya haa jijjiiru. Sadhageenyaan nu eebbisi. Jireenya keenya hojjedhu. Dubbiin dhageenya kun keessa keenyatti haa guddatu. Maqaa kee Gooftaa Yesuusiin. Ameen.